keenya dide Yesuus kuno bara kaafide kunoo dide badiinsa keenya dide Yesuus kuno bara galataafide. Bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuusin duukaa bu'an. Lakkoofsa 11. Bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuus duukaa bu'an. Dinqisiif ta'e sana inni dinqii godhe hin caalan jedha. Kutaa kana gubbaatti kutaa baay'een keenya beennu lallabnee dhageenyedha. Garuu ijoo dubbiin dubbachuu barbaadu lakkoofsa 11 irra isa jirudha. Jalqaba kaanee yoo ilaallee ijoollee Zabdiyoos kan jennu ijoollota afurtu jiru. Ilmaan Zabdiyoos kun Phexros, Yohaannis, akkuma kana Yohaannis faan hundi isaanii Indiriyaasiin dabalatee jechuudha. Abbaa isaaniirraa waan isaan dhaalan qurxummii qabanii jiraachuu ture. Haa ta'u iyyuu malee gaaf keessa gaaf tokko laga qurxummii argatanii qurxummii dhabanii saatiin naqanii qabuutti beeku ulaagaa irraanfatan hin qaban. Garuu saattis dhaqanii ulaagaatti qurxummii qabuu hin danda'amu hundumaa guutanii dhaqanii lafa dura argatanii dhaban. Namni intaa jedhee ba'ee harka duwwaa gaafa galu tarii maatiin eeguu danda'a. Warri gaafa isaan ba'an argan eeguu danda'u. Garuu gaafa sanaa halkan guutuu darbatanii umaayyuu hin arganne. Haa ta'u iyyuu maleessa Yesuus erga alli bari'ee dhaqee gara qarqaraatiin erga isaan kiyyoo isaanii miicanii galuuf jedhanii sabiinsaa qurxummiin kan isheen qabamtu halkan guyyaa gaddiduu nama baqatti waan jedhamuuf isaanii kiyyoo isaanii miicee galuudhaaf ka'e dhaqeetu Yesuus bidiruu jiran keessaa kan Simoon Phexrosin yaabbatee erga takka barsiise booda erga takka dubbate booda Simoon Phexrosin akkana ilaamee dhennaan amma bidiruu kee gara qarqaraatti buti erga ittiin jedhee booda qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessa maal godhaa darbadhaa ennaan shan gubbaatti maal jedhee Simoon Phexros yaa barsiisaa nu illee eti halkan itti dadhabaa bullee umaayyuu hin qabanne erga booda jechi inni dubbate tokko maal kan ture garuu ennaan dubbii keetiif jedhee kiyyicha maalan godha nan darbadha. Simoon kiyyicha wanti ni darbataa jiruuf aasaa Yesuusin kabajuuf malee saatii sana qabanii hin beekan. Saatiin qurxummiin qabamtu yoom ture? Halkan ture. Yeroo kiyyoo isaanii darbatan lagichiisuma bakkichi iddooma sanaa amma kiyyoon tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Phexrositti gaaffii ta'e namoota ollaasaa waamee Yohaannis faa waamee kottaa na gargaaraa inni eda tokko dhabe amma kiyyoon tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu lakkoofsaan baay'ee akka jedhamutti qurxummii 153 qabatan. Lakkoofsi kun maalidha yoo jettan warri qorattooti immoo maal jedhu gosi qurxummii 153 jiraachuudha. Gaafa kana ilaallu gosa ishee irraa laateef jechuudha Waaqayyo. Harkol gaafattaa nama tokko nama lamaaf lafa abdattee dhabde yoo ta'e isarraa kana Waaqayyo walitti qabeeraa kan kee kan ta'e kana booda kan kee barbaada. Dhaggeeffadhaa. Qurxummii danuu gaafa qabatan namni yaa'ee ollaan dhufee hiriyyoon isa dhufanii gargaaranii qurxummii kana erga bakkeetti baasanii booda nama baay'ee wanti dinqee baay'ina qurxummiiti. Phexrosi wanti dinqee garuu Yesuusidha. Amin jennu. Warra kan maaltu dinqe? Qurxummiin kun eessaa baateedha. Phexrosin immoo wanti dinqe maalidha? Namichi kuni eenyudha? Tokko saatii malee dhufee hojjeta. Lama
lakkoofsa xinnoo dhabne inni garuu lakkoofsa baay'ee argamsuu danda'a. Erga dhee booda akka warra kaanii waa'een qurxummii hin rakkimne, baay'inni ishee hin rakkimne, dhufee miilla Yesuusitti dhufee lakkoofsa 8 gubbaatti jilbeenfateetu yaa barsiisaa sitti dhiyaachuun naaf hin ta'u, ani nama cubbamaadha jedhe. Namni baay'een nama baay'eef wanti caalu dinqiidha malee isa dinqii godhe miti. Utu makiina birrii miliyoona hedduu bitatte inni caalu makiinaa miti, inni caalu sasi gargaaree akka ati bitattu godheedha. Utu mana gaarii ijaartee mana gaariin dinqii miti, inni dinqisiifatamuu qabu mana kee mini, inni dinqisiifatamuu qabu isa si gargaare sanaadha. Namoonni baay'een lafa wacaa, lafa iyyaa, lafa lolli jiru, lafa girriin jiru naman dhabdan. Namoonni baay'een dinqii jaallatu malee isa dinqii godhuun jaallatan. Nuyiif garuu ni caalu dinqii sana osoo hin taane isa dinqii godhuudha. Nama lama nasa ergaan qaba. Har'a gal nama kana inni dinqii godhu si duukaa mana kee tola galu. Sagalee jabaadhaan inni dinqii godhu Yesuusidha ayyaati. Na wajjin galaadha bareechaati. Awo. Wilaatoon na yaba harka bal'ifadhaa isa dinqii godhu biratti nafa malee jedha ayyaati. Dinqii biratti nafu jedha. Qurxummiin hin numti. Namoonni qurxummii sun hin numti man numtu hin numti. Kana Phexros taayetti yaadeetu baay'inni qurxummii kana dinqii miti. Inni dinqii godhe garuu ana maalidha? Dinqiidha. Namooti baay'een mana kenneefii dhabe Waaqayyo. Nama baay'ee gaa'ila kenneefii dhabe Waaqayyo. Namoonni baay'een keessan ajandaan faarfannaa keessanii durii lafanii jiru hin beektan. Erga hojii argattanii, erga mindaa argattanii baddaniitu. Garuu silaa ganaa fudhatta malee hin xumurreeti. Noos biraatiin hin xumurreedhaani. Ganaa si gargaaraan xumurre jedhaatti naa himaa. Ganaa si laatar jedhaatti naa himaa. Akkan sila jedhee harka Waaqayyoo keessa warri ilaaltan misiraachoo ganaadha. Iyya jabaadhaan ganaadha eebbikoo jedha ayyaati. Dinqii jalqabaa biratti nafu jedha. Isa dinqii godhu biratti nafa jedha. Mana kana dhagaa jiru. Safara kana dhagaa jiru. Deemaa ta'a hojjecha warri kan dhagaan biyya kam Oromiyaa iddoo kamirraa ta'u karaa TV moo ta'u karaa YouTube ta'u maqaa Waaqa isa jiraatan bara namni rakkinaan jiraate kana keessa jireenya dinqii jiraachuu jalqabdu. Bara hadhaa'e bara gurreetti wanti dhagaan namatti hin tolle kana keessa misiraachoo inni si gargaaree bara sanaa ammas harka isaa bal'isee jira. Inni caalu eenyudha? Isa dinqii godhuudha. Meera man tarka malifadhaa. Anaaf inni caalu jedha ayyaati. Mana miti jedha, makiinaa miti jedha, isa dinqii godhu Yesuusidha ayyaati. Isa dinqii godhu biratti warri afan tokkoffaarratti hojii isaaniif jireenya isaaniitu jijjiirama. Maalin jedhe? Hojii isaanii jireenya isaaniitu maal ta'a? Jijjiirama. Bakka nama dubbisee Luqaas 5:10 Yesuus yemmuu Simooniin hin sodaatin si'achi immoo nama kan walitti qabdu hin taata. Hin sodaatin maal taata? Nama kan walitti qabdu hin taata. Erganni maal jedhe kun ta'ettan erganni bakka ansi duukaan bu'a gaafadhu bakka har'a jalqabe ከዛሬ ቀን ጀምሮ አሜን ጀኑ ቁርጡሚ ከነ kan qabdu lagarra kan bultu yeroo hundumaa qurxummii qabuudha qorra keessa kan bultu osoo hin taane nama kan walitti qabdutu taata. Lama xiqqoodhuma inni qabutu raafaata. Amin jennu manni Yesuus jiru namni Yesuus duukaa jiru miliyoonerii biliyoonerii erga ta'e miti. Xiqqoodhuma inni qabutu irraafaata adeema. Yohaannis 6 kaanee amma 15tti dubbachuu dandeessuusini. Yesuus gaaf tokko kutaa kana gubbaatti asiif achi ilaalee jedha. Namoonni baay'een gara isaa akka dhufan argee buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa. Kana immoo waan Filiphos jedhu dubbate malee Yesuus ofii isaatii waan gochuuf jedhu
beeka ture jedha. Kanarratti Filiphos deebisee buddeena meetii 200 iyyuu tokkoon isaanii xinnoo wal ga'uu danda'u. Kanarratti Indiriyaas gurbachi gidduudhaa galaa qabuun Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros sansila jedha jechuudha. San keessaa tokko kan ture isa Yesuusitti dubbatee gurbaan buddeena garbuu 5 bixxillee buddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa jedhe. Yesuus immoo namoota maal godhaa jedhe teteessisaa jedhe. Wanta ittiin hammam xiqqoo qurxummii 2 buddeen meeqa 5 namoonnoo 5,000 maal godhaa teteessisaa jedhe. Erga galateeffate booda maal jedhee fuudhaatii namoota kanaan maal godhaa jedhe kennaafi jedhe. Waa'ee dinqiitti isin faaragaa namoota kanaan maal godhaa kennaafi jedhe. Erga nyaatanii booda lakkoofsa 13 urraan buddeena garbuu 5 jarri nyaatan irraa hafee gundoo 2 guutuu walitti qaban. Lakkoofsa 14 namoonni sun milikkita Yesuus argisiise kana yemmuu argan kun dhuguma raajicha isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana jedhan. Yesuus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa godhachuuf abbaluutti akka jiran hubatee kophaa isaa ammas gara gaarratti jalaa sokke. Amin jedhaa. Wanti jara kana gammachiise maalidha? Buddeen nyaatanii buddeen san nyaatanoo irraa hafaa ta'ee garaan isaanii maal ta'e gammadee guutee jennaan waaw namicha buddeen 2 buddeen 5 qurxummii 2 fuudhee irraa hafa godhu kana mootii godhannaa jedhan. Maalina yeroo hundumaa xinnootti geessinaa baay'inuu taa'edhan. Amin jennu humnaan qabanii maal gochuu barbaadan mootii gochuu barbaadan. Inni garuu jalaa maal ta'e jalaa sokke. Achuma sittan yoo dubbistan erga Yesuus sokkee booda warri buddeen nyaatanii qufan kun laga ce'anii markabaan haa ta'u miillaan haa ta'u karaa dheeraa deemanii lafa inni jiru dhaqan. Kaleessa waan maal nyaataniif waan buddeen nyaataniif. Yesuus gaafa san dhaqan warri kaleessaa 5,000 yoo ta'an warri borumtaasaa yaa'an immoo nama hedduun gaafa yaa'u Yesuus achi bu'ee kana jedhe elaa buddeenni jireenya bara baraa anadha. Amen. I am the bread of life. An buddeena jireenyaatiin. Isa maal beeku? Buddeen garuu beeku. Inni immoo maal jedhe? Buddeenni jireenyaa ana. Namni anarraa nyaatee deebi'ee maal hin ta'u? Hin beela'u. Isaan dinqi isaan beekan isa kamiidha? Isa qurxummii isa buddeenni 5 nama 5,000 wal ga'eedha. Borumtaasaa garuu dhufee maal jedhee innarraa garuu jedhe bixxillee garbuu miti jedhe anumatu buddeeni jedhe. Amin jennu anumatu maaliidha buddeeni. Anarraa nyaannaan deebitanii maal hin taatan hin beeloftan. Kaleessa nyaatanitti maal taatan hin beeloftan. Garuu utuu ana nyaattan immoo bara baraan hin beeloftan jedhe. Amin jedhaagaa. Ittaansee maal jedhe ani bishaan jireenyaati jedhe. Anarraa yeroo dandeebitanii maal hin taatan hin dheebottani jedhe. Harka ol kaafadhaa. Nana mana Yesuus inni dinqi godhu mana kee keessatti haaf. Karaa kamiin iyyuu sagalee kana warra dhagaa jiraniif maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin biyya keessa ta'u biyya alaa ta'u maqaa Yesuusiin bara kana keessa manni keessan jireenyi keessan daa'imni keessan Yesuusiin akka uffataa ta'u uffatan. Nan cabsa abaarsaa, nan cabsa dhukkubaa, nan cabsa galadoo hamaa. Lucifer mana keerratti mo'in dhukkubi mana keerratti mo'in. Maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin saatima sagalee kun dhagaamaa jiru kana jalqabee dhukkuba keessa urgufadhaatii kaa. Yaaddoo keessa urgufadhaatii kaa. Inni dinqii godhu mana kee keessa bakka argatu. Galanni guddaan Gooftaadhaaf haa ta'u. Maaliin? Ja'a sadii irratti maal jedhaa? Yoo Waaqayyo jedhe nusa kanitti iyyuu darbuuf jirra. Yoo eenyu jedhe Waaqayyo jedhe. Yeroo hundumaa adeemsi keenya, hojiin keenya, ka'umsi keenya, taa'umsi keenya Yesuus wajjin jettaanaan dhaabachuun hin jiru, kufuun hin jiru, cabuun hin jiru. Yeroo hundumaa gara fuulduraatti deemnee milkoomna. Galanni guddaan Gooftaadhaaf haa ta'u. Isa taanu afuraffaa namni Waaqa wajjin hin jiru
yookaan namni isa dinqii godhu kanaa wajjin jiru, namni isa dinqii godhu kanaa wajjin hin jiraatu qaanii oola. Amma jennu meeraa qaaniin qoosaa miti. Namni qaana yaasuu hin danda'u, namni qaana deemuu hin danda'u, namni qaana waan hundi durkaa baada qaanii oola. Merka bal'ifadhaame ani qaaniin oola jedhaa. Kutaa beekamaa Yohaannis 2 gubbaatti namichi tokko cidha qopheeffatee firas waamee, ammaatis waamee, adaadas waamee, durbiis waamee, duukaan eenyu waame? Yesuusin waame. Sa'aatii Yesuus dhaqetti immoo maaltu dhume? Daadhii wayinii isaanii hin dhume. Daadhii wayiniin kun gaafa dhumu namichi kun waan hundumaatiin abdii kutatee isaa jirutu Yesuus achi jira. Maariyaam haati isaa dhuftee jarri kun daadhii wayinii hin qaban jennaan. Waa gochuuf ammallee yeroon koo hin geenye ergadhee booda Maariyaam maal jette ilaame jennaan waanuma inni isiniin jedhee godhaa jette. Mee sagalee jabaadhaan ani waanuma inni jedhen godha jedha ayyaati. Jedha maa jettan saba? Hundi mee tarreen kun haasaa ani waan Yesuus jedhe nan godha jedha ayyaati. Sini dubbadhaa tokko lama walii galaan ani waanta inni jedhe nan godha jedha ayyaati. Shiilaaraa lababa. Eewun akka ta'e hin beeku. Hin jalqabdaa hin qaanoftu. Hin jalqabdaan akka namni jedheen ta'u akka dhageesse kaate sii ta'a maleessa. Waanuma inni jedhe godha. Nama amaneef waan hiriyyaan kee jetteen gootu waanta inni jedhe goota jireenya dinqii jiraachuu jalqabdaati. Ennaan Yesuus maal jedhe beektu? Damma xinnoo fidaan jenne maal jedhe? Egaa ennaan gaanii kana keessaa maal godhaa jedhe? Miicaa jedhe. Hin miican. Bishaan fidaa maal godhaa jedhe? Itti guutaa jedhe. Itti guutan. Wadaa'uunu bishaan sun maal ta'e? Daadhii ta'e. Namichi hin qaanee moo qaanii oole? Baranan qaanoftooti. Sagaleen nagaan ture. Mucaa tokko erga qajjisi mataa ishee awwaalame waggaa 7 irraa kaastee hamma har'aatti dhiiggi ishee kan see miti. Sa'aatii isheen hin beeknetti dhiiga ishee fudhatu. Akkaawuntii ishee irraa hin arraabu. Nama sila waggaa darbee eebbifamtee maatii ishee iyyuu harka dukkana jalaa baaftu turte. Amma garuu birri 70,000 itti kaffalanii dagana aareessanii jiruu ishee kaayyoo ishee eebba ishee biyya jijjiirtu eessa iyyuu adattu isheen kan keenya jedhan. Amma garuu Waaqayyo kan naan jedhe dhala kana buteen baasa. Ayika lafaan maal edda? Obboleetti durbaati wayyaa ishee fuudhanii awwaalan. Erga wayyaan ishee awwaalame jalqabee nagaan qabdu. Buddeen nyaachuun itti tolaan jiru. Jireenyi itti tolaan jiru. Wal gargaara badhaa. Raasakandaay wayyaa ishee kan awwaalan birriidhaani. Isheen geessises birriitti nyaatti. Amma garuu gooftaan kan naan jedhe itti fufnee immoo ishee awwaalla jedhan. Isheen awwaalan arra awwaala isheen bananaan jedhe Waaqayyo. Utuu isheen kutaa 7ffaa barattu daftara barumsa isheetitti kan fudhame. Qajjisi mataa ishee awwaalamee jira. Mucaa kana maatiitu baay'ee jaallata. Marartuu kana galaafannadhan. Gooftaan garuu akkasinaan jedhe incittu hudhaatti incittu karaatti naftu nama kana harka hamaa keessa nan baasanaan jedhe Waaqayyo. Waan akka ramacii wayitu samiirra dhufe irratti lafadha. Mucaan kun silaa barumsumaan fagaatti turte. Barumsumaan karaa dheeraa deemte turte. Garuu irratti hojjetan, irratti xaxan, irratti tolchan, irratti dagaman, xaxnee keenya jedhan. Amma garuu Waaqayyo xaxaa kana keessaa qabaa kana keessaa nan baasanaan jedhe. Qabal fudhamman dhaabattu lafa jiru. Dhayika lafaan maal edda? Eeyyee dhayi lafa iyyisis. Iyya guddaadhaan bayyaa. Seexanni fira kee mina gootu maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Baadhama fidaa. Obboleetti tokko 100,000 oltutti kaffalame.
immaraatti ishee eegaa jiru. Gooftaan garuu amma immaraattu biritti beekisaraan godha. Dhalli kun dhala kooti naan jedhe Waaqayyo. Gaadolani vana masakia paradias. የሚገርም ነገር ኦርሚ keessan jiru fira ta'anitu hamaraatodhan firumada garuu maraatummaa ishee eegaa jiru. Firumada garuu injoon jessine dhaayiru. Akka nama kaampaasii waa ilaalu gara isheen irra deemte ilaalu. Eessa immoo jirti ilaata? Maal immoo hojjetti ilaata jedhu. Irratti hojjennee xaxnee keenya jedhu qaccisi mataa ishee fuudhamee jira. Qaccisi mataa ishee afura budaatiin fuudhamee jira. Amma garuu Waaqayyo kan naan jedhe budaa harkaan buusaa. Jaja booda warri irratti hojjete kun irree kootiin naama ishee harkaammoo namni baay'een buddeen nyaata naan jedhe Waaqayyo. Haadha nama baay'een godha. Eebbatu ishee harkaa dhangalaa. Kiisiin ishee duwwaan ta'u akka wanti ishee duwwaan ta'u ganama kana abaarsa kan harkaa kuteen baasa naan jedhe Waaqayyo. Qaba gamman dhaabattu hin kufte obboleettiin kunis. Dhee lafaan buda kotiyyaa. Awo. Bayya lafa jirtu ifadha. Awo. Si qabee abiddi. Awo. Maqaan Waaqa sajaadan wayyaa tuffattee dhufte kana abidda taasiseera. Wayyaa kee qabee abidda ta'eera jedhiyyiti. Waraaju fanni miilla kee arrasii gadi ba'u manatti galtuutti abidda fuudhee gala. Suuraan nama tokko Itoophiyaa keessa jiru gurgurame biyya alaa geeffameera. Suuraan kun nama 60 ol bakka bu'adhamee geeffame. Yoo namni suuraa kanarra jiru yookaan du'e yookaan maraate yookaan biyyaa ba'e yookaan jireenya hin taane jiraate isaaniif immoo galii guddaatu gala. Suuraan nama kana darbaa dabarsaan deeme. Kan akka hidhamu, kan akka du'u, kan akka dhiigi dhangala'u, kan akka badu, qeen akka baduuf godhame. Arra garuu Waaqayyo kan naan jedhe zarmaan zariidhaan yoo inni qabame zarmaan zariitu duukaa miidhama jedhanii ani garuu lubbuu kan nan falmaa furtuu namoota 60 kanaa taanaan jedhe Waaqayyo. Lageeffadhaa namni kun karaa nama baay'ee ta'a. Namni kun daandii nama baay'ee ta'a. Namatu karaa isaa laga ce'a. Namatu karaa isaa buddeen nyaata. Namatu karaa isaatiin uffeedhee jiraata. Akka magaazina eebbaawwati namni kun. Qaba harka jiru kana qaba. Fira keemini bakka seetan kana mani isa mukeetti. Laatitee mantaasu kahadiyaa. Dinqii jiraatta malee bu'aan jiraattu. Dinqii jiraatta malee rakkina himachaan jiraattu. Jireenya dinqii jiraatta malee gaaffii lakkaan jiraattu ati. Ilama firri kun lafadha. Abidda sitti dhufe dhayi lafaan maal edda? Yoo sa jiraataan amma jalqabee eebbi kee gallakkifameera. Milkaa eebbafaa. Nasa harkasa qabaraa sadi carraan irraa kan keetinaa jedhaanii. Abaarsitirra cabeera jedhaanii. Ishkaayyoon keessan akka shamaatutu fira. Inyaat. Fuutan maal ishee fuutan? Suuraa ishee fuutan. Suuraa ishee fuudhe. Suuraa akkamii? Suuraa gurdii fuudhe. Maal gootan fuutanii? Fuula biyya Arabaatti argina. Biyya eessatti argitan? Biyya Arabaatti. Biyya Arabaatti. Harka ol kaafadhaa. Suuraan kee biyya kama jiraatu abiddatti ergeeran immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin. Oy, suuraa ishee maaliif argitan biyya Arabaatti? Maaliif argitan? Yoonni didisneen guddaatti butaa kun. Kanaaf qabdan. Guddaatti wayya. Yeroo kan dhumeef iyya guddaa lama yisiisi dhee lafaan tokko lama. Tokko iyya dheeraa yisiisi keessa. Meme atabra maalit? Digimti. Maal isheetti argamtan? Mataa. Meeqa buqistan? Meeqa? Meeqan jedhe malee amma misiin hin jedhe. Meeqa? Ara dhibbantaa. Dhibbantaa.
Akkasi maal tatuuf? Maraatti Maraatti. Hukumii galuu! Wayyoo! Maraatana! Isheen sirratti ququbii galtu maqaa Waaqayyoon irraa jalqabdee kisaaraa galteetti. Amma yeroon kee waan dhumeef gaa iyya guddaa lama yisiisii sadaffatti lafaannee keessa deemi gaa. አንድ የመጨረሻ በታላቅ ድምፅ ማልቱ ሲቀበ ኮሜቀት ቆይ ቀጠረ በዲሳ ብጀራ ኮሜቀት seexanni wayyoodha isin immoo kana booda galateeffannaa qopheeffattu. Kaayyoon keessan mucaan kun maal akka isheen taatudha. Wayyoon guddatti. Eeshi. Guddatti daftarii ishee kutaa torbatti jalaa buneetti jenne. Kutaa meeqatti? Hirkasii barumsa tireeffattee jibbitee biyyaa baatee dhufte. Wayyoo. Sila Waaqayyo kutaa meeqatti? Torbatti. Eeshi amma kaayyoon kee mucaa kana maraatu gochuudha. Eeyyee maraachine biyyaa ishee baasuufidha. Eessatti geessitu? Asuftee immoo. Eeshi. Kanatti guyyaaf galgala. Maattee kadhatti. Kanatti maatii koo gargaari jetti anaanis na milkeessetti kaayyoo kun raawwadhatti. Sinoo. Afuurra baarsaa nan danda'in jetti. Nurratti soomaa galataa nurratti kadhatti. Eeshi meeshaan afuura maaliiti? Afuura xonqaayiiti kaa. Birri meeqa? 30 baafnetti hojjenne. Abbee akkaawunti abbee isheetti irraa Akkaawunti abbee isheetti immoo jawwee erginee irraa arraabsisne kaa. Sila afuura maaliiti? Tokko. Afuura xonqaayi. Tokko. Afuura caatii. Lama. Callee. Ishee guddaa lama yisiisi sadaffatti lafaannee keessaa gaawutu. Eeyyee. Isa dhuma ol furii lafaannee keessaa. Wanti Waaqayyo naa godhe garuu baay'eedha. Garuu keessaa muraasan dhugaa ba'a. Haati koo dhukkubsatanii turanii kan hin dhaga'e bara 2016dha. Isaan kan dhukkubsatan dhukkuba dhiitooti. Dhiitoon kun jechuun xannacha jedhamudha. Innis bootaa sadiitti ba'ee tokko mormarraa tokko harka isaaniitti ba'ee jechuudha. Tokko immoo luka jalatti ba'e. Kaza dawwalaniitu dhukkubsatanii hospitaala galanii operaasyoonii gochuufi naan jedhan. Maali anoo da'een jira dhufanii na eebbisonnaan hospitaala galanii jedheen. Obboleessa kootiin jechuudha. Achiin obboleessi koo dawwalee yoo dandeessan si waaqa kadhadhaa fi wanti gonu tokkollee hin jiruudhaan wanti nutti ulfaate keessaa tokko garuu dhukkubni sun dhukkuba kan mormaa sun baay'ee ulfaata. Operaasyoonii gochuun salphaa miti. Hundi keenya sun beeknudha. Achiin Waaqayyo asitti karaa paastorii fa'aa kadhannaa guyyaa 10 ture halkanii jechuudha. Maqaa nama galeen boo'u jettanii barreessaati kootta lafa kana Waaqayyo nama gaddanarraa dabarsottan jettanii hangaruu da'een ciisaa dhufee natti himee jechuudha. Achiin karaa tokko ajandaa isaa irratti waa'ee isaa barreessee karaa tokko immoo basmara tokko irraanii waa'ee maatii koo waa'ee maatii san barreessee jechuudha. Kan nama ajaa'ibu roobiis akkas kanasitti kadhatanii kamisa yeroo sa'aatii 3 maali maazarii dhiitoon keessan eessatti xammee badee hin jiru dhiitooni wanta operaasyoonii sin godhu tokko hin jiruudhaniin. Waaw galateeffadhaa Waaqayyoon bareechaati. Warra dhiitaaf opereeshinii gochuudhaan waameetu sin keessa dhabne sin keessa hin jirutti hin jedhu. Jiru deema bakka baay'eedhanii baasan. Dinqii nooyee. Dhiitoonni bakka hundumaa jiru irraa dhabame. Irraa dhabame amma yeroo dawwalee gaafadhu jechuudha isa dhugaa Waaqayyootti dhugaa jechuudha.
akkamire amma maal keessa jirtonnaan anoo waan achitti xammisiise balleessin beekuu nuun jedhanii Wow. galgala galgala dhugabaatiin lammaffaanii jechuudha ijoollee kana ishee kanarraa kaasee jechuudha kan inni dhugaa ba'u gabaabseeni duraan dursaa nuti moofaa baanne jechuudha gadda baay'ee ture garuu waaqayyo gammachuutti na baase innis immoo ishee kana durseen dhala argadhe ture akkasuma hospitaala deemeen dhala dhabee gale isayyuu ji'a 9 torbee lama osoo hin taane ji'a 10 baadhe sanaa jechuudha. Waaqayyo waan sittin ta'u doktora waaqa ani waaqadha jabaadha jedhee har'a kunoo dhala kana duukaa ijoollee lamayyuudha dhiiraaf dubaraan eebbisee karaa paastarii faanuu kennee waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon bareechaa haleluuyaa.